An kan jashan in kennan damoza ko jashan in kennan Dubai nin jira da damoza kon kennafan. Kale yo kale dukkubsate kale kon kennaf. Kale yo dukkubsate kale kon kennaf. Wallahi lazim. Samira nis kale ni sa dandamu dan kale mubarak namni kennu fin dandamu mubarak kale. Namni dukkubata sirriitti namni hubataa wayin jirtan. Namni saa dhukkuba qalbii miti. Dhukkubni saa yoo inni Mustafa sana manno Turkii sana yoo ni deemu rabaatee keessatti raama'ee Ome Khalid emergency irra jira amma Mubarak emergency ta'ee jira natti mimedee adda baasiti. Waan hatattamaati. Hatattamaa Mustafa achii tokko jiraniin Mubarakiin. Okay. Okay, akkas goona gaa amma kanaa gootu lakkoofsa goonsi erga ijoolleen keenya qofti lakkoofsa kun nurkaa fuudhaati warra fuunee waan goonu goonee Mubarak mana yaalaa qaqqabu isa kaan boo. Osoo fayyaa qabu namni kan si biran osoo gaafa fayyaa qabdu maal sii godhu gaafa dhukkubsatte kan si biran dhaabbateetu galata qaba yoomii kan irraanfatina. Kanaaf dogoggora akkas akkasii ajandaa waan ta'eef fiduun rakkinaan qabu isa darbee immoo lafa gargaar waa'ee gargaarsaa minaamin Oromoon yoo ofii jedhee gargaara nama dhukkubsataa ofii Mubarak dhiisii miskiina meeqa gargaaraa ture. Kanaaf iyyuu waan ajandaa ijoollee jiranii yaada isaanii irratti baafachuu dhufanii afaan banan kana osoo of keessaa baastanii gaariidha. Waan gootan immoo baay'inaan keessan mari'adhaatii ergasii booddee akka kaleessa goone sana godha viidiyoon hojjetamu gargaaramuu qabaa jechuudha. Kan kanaan achi waan numti haasaa baay'isuu hin barbaadu. Akkas ani si wajjiniin Marqos sin beekaa ati nama Oromoodhaaf jedhee osoo hojii lubbuu kan kee kennu wanni haasaansa keessaa bu'us immoo wanni Oromoo walitti ijaaruu gin immoo kan amma maammeen akka jedhe maammeen beektaa amalli isaa anayyuu akka jedhe darfataa bakka isaa buune nuti warra isarra jiru dhiifama si gaafanneerraa isa kan biraa immoo jara keenya meemee taaptaap godhaa Mubarakiin nuti finne asirraa wanni ati beekuu qabdu Marqos Mubarakii isa ta'uu hin barreen nama biraan si haaraan garuu haa taa'u dhiisi nuti godhatee haa taa'u nuti yaada kan keenya kennannaa inni na gargaaraan jenne haa dhaggeeffatu uummanni illee wallee jala jirtu dhaggeeffadhaa Mubarak na gargaaraan jenne Mubarak kun hin jiru nuti Mubarak kun duraan uummata Oromootiif maal ta'a ture ajatus gaarumuus immoo rabbiin maqaan umasaatiin iyyuu immoo uummata kana du'aadha akka nama rakkatee jirutti gargaareera kanaafi akkasitti irraa dubbannu malee yookiin Mubarakiin irraa dubbadhaa fi miti Mubarak irraa dubbatina hin dhageenya mayyoo naanni wallaahi hin dhageenya waa'ee gargaarsa kanaa akkasi qofa qabaadhaa siin jechuu barbaade. Khalid tokko omtin jechuu barbaadu irra guddaan keessan Mubarak kan inni biyya galaa jiruu fi biyya keessatti hikimnaansaa biyya keessaa miti biyya alaati hikimnaansaa kan inni biyya galuu piroosesii biyya keessaa fixee biyya biraatti darba malee hikimnaansaa biyya keessaa miti. Irra guddaan nama I think biyya keessatti waan akkamatu itti fakkaataa jira natti fakkaate biyya keessa kan inni galuuf eegi biyya keessa galee piroosesii biyya alaa godhatee biyya alaatti kan deemu malee hikimnaansaa biyya keessaa miti kanas adda baafadhaa. Akkasi sirriidhaati sirriitu batteetti. Akkuma isa Turkii deemuu namu been tokkoffaa wanni isin beeku qabda Mubarak maammee ajaa'ila isa dhaggeeffatu Mubarak yoo biyya galees si biratti biyya keessatti yaadamu miti yookiin Dubaay dhufee yaadamu yookiin Suudii miti Turkii deemuu namu Mubarak asuma irraa quba qabaadhu biyya keessatti gargaarsaa midhaan waan akkasii ta'e maal obboleessoo waan maqaa isaa sirriitti haasa'amuu danda'u birrii bicuu gaafatame seete mootii birrii guddaadha bar kan kanarraa hafe immoo nama narrafti irraa rabbii maammeeti yeroo sa'aatii kanatti nama narrafti. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum assalam warahmatullah. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubarakiin nukkubee Khalid. Wallahi Mubarakiin beera bofeet. Okay. Akka gootanu Mubarakii kan uummata bal'aati waan ta'eef innis akkanatti teessanii haasoftan namuma ajandaadhaaf dubbatee fakkaata. Nan taa'ee ilaalu kanatti jechuudha. Namoonni ergasii mana Mubarak keessatti argaman namoota followeera gurguddaa qaban akkuma yeroo gargaarsaa yeroo maaliyyuu dhimma kanarratti hirmaatan waliin mari'atanii keessaan sagantaatti qabanii haala dhukkubbii Mubarak hubatanii booda sanaa guyyaa gargaarsaa bifa qindaa'aa ta'een haa godhanu. Amma yoo isin ammas namni kun teessanii dubbattan namni hin amanu. Sigalee hin amanu jechuudha. Kanaafuyyuu medhii isaatii abdii dubbisaa
Abdiidhaa fi sana booda immoo ijoollee warruma isatti dhiyaatan wajjiniin haa kuttaa. Wayi dhaggeeffadhu. Tokkoffaa irratti gargaarsa kana namni gadi kaasee Mubaarak dhukkubsachuu isaa ani duraan akka ka'e dhukkubsatu nan beeka. Nan dawwalaafis waliif dawwalan wallaahi guyyaatti wal gaafatan. Gin immoo halkan sa'aatii subii yeroo nasii rafiitirraa ka'u ijoolleen natti dawwalanii naan yeroon ka'u Nuuraddiin irraa dubbataara suuraa isaa lattafee. Ammaal ta'e suuraa isaa lattafee dheef fiigaa dhaqee ergadhe. Ergadhee innaan yeroon gaafadhu maalirraa dubbata Mubaarak maal balleessan jedheen. Yennaan laala rakkoo inni dhukkubsate tuyii manatti wayii keessatti kufee silkii isaatti dawwaltee ilaaltee tanaan argitee tanaan jedhe maal ta'e jedheen. Dhukkubni isaa bakka onni isaa sana keessattuyyii Mustefaan biyya sanaa deemee akkamamii sirratti xaaxa'uudhaaf guyyaa amma ta'e wayii hafe jedhaneennaan nahee kufee minaaminii jedhee haasa'a. Achumaanan qoyaa deebi'een dhufaa dheetan wallaahi jechuudha. Dawwalee finnaan na jalaa kaasuu dide. Achumaanan aslii dawwaleennaan aslii lakkii boo akkam naan jedhe. Mee atin tuqoletti si qabaan akkanaati mee dawwaltee taafeennaan lakki hanqaata iyyuu walii dawwaluu dinne. Ijoolleen ani walitti dhaqaan jiru eegasii kafteeriyaa tokko waa nyaannaa waa dhumna. Mana jalaallee adda qaama qayyaratanii jiranii mee ani isa kana alkee ani Mubaarak haddii kanaatii miti. Qoynan dawwalaa fi jedhee narraa cufatee dawwalee fi dhabee sagalee qabeef. Yennaa Mubaarak immoo deebisee fi waan akkanaatiin dhukkubeennan akkana mana akkamii jiraa jedheen. Dhukkubaara Mubaarakin didee dhukkubeeraa jedhe asliinis haa gargaaramu wallaahi laazim deebee dawwalee finnaan. Naan jedhee achuma mana Nuuraddiinitti deebinee kaleessa galgala kun Maarqoosoo innee Nuuraddiinii Abdii Geetaachooti akkuma yookiin immoo giiftittis akkuunti isaa finnee warra gargaaruu danda'es immoo karaa maallaqaatiinis akkasii sagantaa qabannee guyyaa sagantaan viidiyoo waraabameetii guyyaa sana uummanni achitti wal gahee gargaaruudha malee yookiin annu asirratti haasofii isa kana akka carraa ta'ee ufiituma hundutti seene malee sana hundutti seeneen arge malee ani murtira qaba malee inni waa yookiin inuma dhageenyo inni baay'isoo dubbiin akkasitti quba qabaadhu jechuu barbaadeeti. Okay, baay'ee gaariidha. Maaliif sitti fakkaate beektaa nama yaada kana kaasuun keessan dhuguma baay'ee barbaachisaadha illeedha. Garuu maal sitti fakkaate beektaa dubbii Mubaaraktu dubbii nama guddaati. Dubbii nama guddaati. Isinii galaamte dhukkuba nama guddaa akkati dubbatan dhukkuba Mubaarak namni hin beekne hin jiru gaafa inni himatu irraa qabneeti hordofaa jirra. Garuu immoo dubbii akka nuti namni muraasni wayii walitti qabamne teenya dubbannu miti natti fakkaata. Yoollee Mubaarak hadda waan asiin xiqqeettaa muratee biyya galu dhabe numta ammatti dhiyaannu walitti hawwaaxaaneetii xiqqeetta muratee galee kee booddee sagantaan qabamee gargaaramuun yoo barbaachisaa ta'e gargaarama malee akkanatti dubbiin natti toluu dide naaf hin galle akkanatti natti toluu dide mee Maarqoosii fi tasgabbaatii Kaliifoo Boonaa Baalee ijoollee warra akkasii kana galchaati. Ta'a suutuma mari'adha bifa tasgabbaadha. Galatoomi asumaani Munir Dhaabadhaa akka hundi ala intini jettanu akka shanan gibeetti garuu jechi duraan kaaste sun baay'een itti tolee jira. Akka shanan gibeetti wanti nu goonu tokko jiraate dursineetu goone. Ittis haa fayyadamuuttis hin fayyadamin. Siigalee hadidus hin fudhatinis. Garuu keessi keenya akka gammadu uuma tokkotu goonee fi siigalee nama eeguu dhiifne ofii keenyaaf dhaabbannee ituu goonee fi siin jedhaan waan akkasitti nu yaade haasaa namaas hin dhagayinaa isa siichi walitti dhufanii maal jedhanii maqaa barbaachaa of ilaalchisuudha warra godhanu seen ilaaliin nu akka biyyaatti akka shanan gibeetti ituu goonee fi asumneennaan yani maal kun fi amma diimamni nama aseen asumneennaan laadan asanitti haasoo tokko ta'uu akka ijoollee jedhan akka kootti wallaahi hin jiru hojii tokko fakkeenyaaf biriin tokkoo fi biriin tokko waan yookiin immoo guyyaa ji'a tokko jedhu hojii tokko hin gadhiiseenna akka ijoollee shanan gibbeetti wal ijaarrennaan ijoolleen keenya mi gargaartu jirtu maal akka kanaas gadi. An kan ji'a shaniin kennaan damooza koo ji'a shaniin kennaan Dubaayin hin jiraadhe damooza koo hin kennaafan. Yoo kalee dhukkubsate kalee koo hin kennaaf. Kalee yoo dhukkubsate kalee koo hin kennaaf. Wallaahi laazim. Asaameera innis kaleen isaa hin danda'amudhaan kaleen Mubaarak namni kennuuf hin danda'amu Mubaarak kaleen.
namni dhukkuba isaa sirriitti namni hubattan wayii hin jirtan. Dhukkubni isaa dhukkuba qalbii miti. Dhukkubni isaa yoo inni Mustapha tana maannoo Turkii sana yoo inni deemuu dhabaatee keessatti raamma'ee. Ome Khalid emergency irra jira amma Mubaarak emergency ta'ee jira natti mimedee adda baasiti. Waan hatattamaati. Hatattamaa Mustapha achii tokko jedhaniin Mubaarakiin. Okay. Okay, akkas goona gaa amma kanaa gootu lakkoofsa koonsi erga ijoolleen keenya qofti lakkoofsa kun nurkaa fuudhaati warra fuunee waan goonu goonee Mubaarak mana yaalaa qaqqabu isa kaan booda goona calluma jedha ammallee boohuunis hin geenye aaruu ankanas kana jechuunis waan tokko hin barbaachifne amma isinii galee dhaaba Mubaarakiin fakkaasicha amma isin dubbataa jirtan kana tuu jaalala keessan beekuutiin isin harkatti qabaara Mubaarakiin hin fakkaatu aasichi. Sini gala adaraa keessan tuma jaallattanuu ofuma tasgabbeessaa sakanni jedhaati yoo Mubaarakii emergency irra jiraatee yeroo ammaatti waan tikkeetta muratee biyyan galu qabne amma natti dawwale anatti kanaan achi bakkii gargaarsa Mubaarak hundi isaatu jalaan haasofnee qopheessinee kaaneetii dubbannaa namni Mubaarakitti dhiyaatu achi keessa haadha manaa isaarraa eegalee obboleettiin hunduuchi jiranii yoo Mubaarak haasa'uu dadhabe dura mee jara dubbisa maal fakkaata haalli jireenya isaa waan yoo yeroo ammaatti deemuu kan barbaachisu ta'e rakkoo tokko hin qabu yoo immoo isa bultiidhaaf karooratti baasuu ta'es hin mari'anna malee akkanatti asirratti nama amma kanaan teessanii hin dubbatina adaraa keessan obbolaa kooshi kana qofa nama hubaddaa. Yoo inni waa ta'e isa jedhu mee yaade ofii keetii kanatu yeroo tokko miira keessatti galchaa barra. Ilaali akkam seete dhiifama malee tokko deeqaa tokko naa kenni waa tokkotu jira. Ilaali inni akka abbadina. Mubaarak silkiin haasaan ture Mubaarak amma xumuramu. Nun immoo afaan haasa'u osoo hin taane adama fakkeenyaaf namoota ijoollee jiran tokko jiru baay'ee kan Mubaarak jaallatan warra akka Beekaa warra akka Dessii warra akka ijoollee hedduu jiru. Isaan hin bilbilinaa obsiisa. Waan goonu iyyuu mari'annaa isinis akka ol beektanitti waliin mari'adhaati. Sagantaa wayii qopheessinee sagantaa hin gargaarraa bakka akka Oromootti bira dhaabbanne.